very expensive. Miskina lama chuhi holulu demu. Biyya Itoophiyaa baanan miskiina addunyaarraa khayraa boodaatii fi ta'irraa boodaatii sammaas Eritreyaadhaa jechuudha. So lolli jechuun is very expensive business. Dhimma akka malee qaalii waan ta'eef akka laafattu walitti ka'uu hin danda'an so percentage 15 irraa ilaa haga 25 keenya. Kunis waan beektee more or less waan faaktaroonni adda addaa jiraniif. Waliin lola jechuu miti. Ammoo carraatti wali bu'an yoo wanni biraa jijjiiramte malee haganaa lafa keenya jira jechuudha. Ta'irra guddoo Eritreyaa fi Itoopiyaan godhan maali ogaane proxyidha. Proxy jechuun lola halkallattiidhaa walirratti gaggeessan kun harka 170. 50 irraa harka 170 already jiraniiru. Gara Eritreyaatiin namni irra faannoo hidhachiisee biyyattii jeeqaa jiru Eritreyaadha. Hidhachiisu bira kutteetu duratti leenjisu turte. Gaafa Umar harkaa qabdu leenjisu turte. Hariiroon Shaabiyaatii fi hariiroon faannoodhaa lola Eertiraa gubbatti ni kaawal godhatanii jechuudha. Abiyyi dabalatee. So gurmuun tuni gurmuu duraan turtees beekuu qabna jechuudha. Gurmuun Shaabiyaadhaa, gurmuun beeytee Shaabiyaa, faannoodhaatii fi PPdhaa waliini turan. So gaa waliini irratti duulan Oromii irrattis, Tigraay irrattis. Amaga tatigrasa walmoo dadhabnaan ararqabu addunyaatiin keessaa Ameerikaan gooteen dirqamanii Pretoria dhaqanii gurmuu faannootiif Shaabiyaa keessa PP baasan. Bika PP irraa baate kanatti gaa jarri lamaan fixachuu hin dandeenye. Shaabiyaa fi Silaama hoggaa Abiyyiin amma Abiyyi PP baate gurmuu Shaabiyaa Wayyaaneedhaatiif Shaabiyaatii fi gurmuu faannoo keessa hoggaa PP baate silaa wanni godhamuu qabu warri behe lamaan kun gaa silaa fixatanii 2 and 2 ta'anii jechuudha. Asiin Shaabiyaa fi Wayyaaneedha, Shaabiyaa fi PPdha. Asiin ammoo TPLF fi PPdha. Gaa akkas ta'uun hin danda'amne. Wanni ta'e maali? TPLF bikka lama cabe. Yoo dofaa jirtu himee takka naanna TPLF bikka lama cabteeti gareen takka gara Abiyyi gortee gareen takka gara Shaabiyaa gortee jidduu tan ammoo warra beeytee aangoo harkaa qabu isaan ammoo gara beeytee gaa Pretoria san qabatanii ta'an ammoo guruppii Pretoriyaadhaa tawwanniin hogganu tane jiraata adda waradaadha. Damoota isaatii fi baajeta isaatii addunyaarraa fudhata heeraa fi seera beeytee Pretoriyaatiin bula. Geetaachoo fi Baalchaa fi jettanii Tolosaan ammoo gara PPtti makamanii jiranii Dabratsiyoonii fi Monjoriinoon ammoo gara beeytee Shaabiyaadhaa jiranii jechuudha. Walubannaayyuu sogaa amma maal jechuu 2 plus half 2.5 grupi 2.5 ija grupi faannoo grupi beeytee Shaabiyaati fi grupi 0.5 ta TPLF tachi jirtuu fi garanaan ammoo PP dhaa fi 1.5 dha. So garanaan 2.5 fi 1.5 walaluu jira jechuudha. Akka beechokeeti asin gurmuu lama fi walakkaatu jira. Gurmuu lama gurmuu guutuu faannoodhaatii fi gurmuu guutuu Shaabiyaadhaatii fi gurmuu TPLF walakkaatu bikka tana jira. Asammoo PP dhaa fi gurmuu beeytee walakkaa TPLF jira. Ammoo garaagarummaan maali ogaanne ta 0.5 fi Abiyyi bira jirtu tuni waraana harkaan qabdu. Waraana xiqqishoo tokko immoo Anfar keessa leenjifataa jirti. So gaa guruppiin guddoon TPLF dha wanni bira jirti yoo jennee dandeenya jechuudha. Shaabiyaa bira jirti yoo jenne guruppiin guddoon TPLF dha. Amma gaa maaltu baalaansii eegee guruppii Pretoriyaatu baalaansii eegaa jira. Guruppiin Pretoriyaa tamma aangoo harkaa qabdu jiraata Addasa Warradaadha. Jiraata Addasa Warradaadha beeytee barzakha jaanii jirti beeytee addunyaa fi akhiraa jidduun barzakha jaanii qabriin amma jiddu galeessa jaanii jechuudha. Amma azaabaa fi jannata jidduus irriqichaa jira. Amma gaa irriqichaa Shaabiyaa fi faannoo
2.5 fi 1.5 gamana nami jiddu tana taa'u jiru Taaddasa Waradaadhaati. Amma Taaddasa Waradaadhaa kana Abiyyi bira jirtuusi bikkituun akka diigamtuun fadhan. Because bikkituun dhaawamnaan hulii addunyaan isaan jidduu jirtutu ni baati. Yoo addunyaan isaan keessaa baate akkuma Oromiyaadhaati akka fadhan dhaawamuu danda'anii jechuudha. So wannummaan arma wabii taateef Tigraay fi Pretoria. So warri Tigraay Pretoria akkanuma dhabuun fadhanii jechuudha. Because Pretoria kana keessatti isaaniif wanni jira jechuudha gaarantoora jira. Hagan ifuma na fakkaatti. Hayyee gara faannootti yaadachaan. So Tigraay guututti gara lolaa seenuudhaaf eenyutu qulfi kaardii harkaa qaba ogaanne Shaabiyaati miti Abiyyi miti Taaddasa Waradaadhaati. Gaafa Taaddasa Waradaa guututti Shaabiyaa hojii dhaabbatee ajandaa TPLF san fudhate Abiyyiin seenuu qaba. So harkisanii naqanii jechuudha. Harkisanii seensisuu san keessatti gaa taphni Tigraay keessatti taanaan PP'n carraan isiin qabdu very low jara kana injifachuudhaaf. So Taaddasaan gamas goruu gamana goruu wanni beektee mootummaan Itoophiyaadhaa yoo mataa qabatte godhuu qabdu Anfarii fi Walloo mandardaraa godhattee achi keessaa bahuu dhabu dubbeesii as godhattee seerri Pretoria TPLF hin haacafu. At least international community la gargaarsa qabdi. Saboota gaa karaa itti cufachuu dandeessa jechuudha. Itti duulurra sanction motti godhu. Tigraayoo guututti hooggansiisii gara beetee Shaabiyaa hoogganan taate itti cufu. Economic sanctions leverage guddaan mootummaa Itoophiyaa qabdu dinagdeedhaati budget irraa muruudha wanti fiifuu function godhuun dandeessu jechuudha. Because already xuuxxoo haluusisaa jiru mootummaa naannoo Tigraay mootummaa federaalaatii fi international community yoo xuuxxoo afaan gootee buqqifte beetee zaa muraasa booda boo'icha seenaniidha because they cannot afford. Elitiraan waan isaanii gootuun qabdu. So wannummaa TPLF bikka sadii ta'aniifu beektee option isaanii bikka sadii kaayatanii fuusanii. Elitriyaas maaliif hojii firoomuu barbaadan at least daaba saamanii fi daldala wayii ta godhanii jira. Abiyyi irrattis pressure uumuudhaaf guruppiin takka achi jirti. Guruppiin takkaas Abiyyi bira jirti. Guruppiin takka ammoo lachuu dhiifteeti addunyaa hojii jirti. Tun waan naannoo Tigraay. Ifamee takka rahanna. Akkana mugaatan ammoo duwwaa jaha takka afur duwwaa lama afur saddeet bilbiluudhaan bikka irraa irrifne nuti buutaa kabajaadhaa isan gaafannaa jechuudha. Tagama faannoodha. Faannoon rakkinni faannoodhaatii fi rakkinni woboodhaa bikkitti wal fakkaatu ni jira. Maal hoggaa jennee hanqina beektee goblaa siyaasaa jabaadhaati. Woboon egaa abaa'oo jaddabee bikka abaa'oo sun hin guuttanne jechuudha. Even namoota maqaa dhawaniif kun haa jiraatu malee damee guututti alaa fi keessaa'oo ala kana diriirfatee political institutionii cimaa waraana jabaa isaa kana cinatti uummatee political goolii isaa clear katee ka uummata ifitti haasa'uu danda'u ka addunyaa communicate godhuu danda'u hin argine. Maashinarii guddaadha woboon ati guyyaa biraa irraa haasa'uu irra gaarii na fakkaata. Maashinarii akka malee guddaa waraana guddaadha potentiala guddaa qabu ammoo maashina siyaasaadha dadhabaadhaan harkisan akka bachuu akka furgoo 12 motora baajaajiitiin harkisuudhaati. Yoo siyaasni diplomaasiin waraana jabina waraana woboodhaati walgitu cinatti uumachuu hin dandahin rakkiniin uumaa jechuudha. Addunyaa hojii communicate godhuu hin dandeessu. Namoota selective taate ka uummatanii qabanii jechuudha. Namoota baratan keessaa ka waliin qaqqabatanii jira ammoo institutionalize godhanii amma fakkeedhaaf abaa'oon kaleessaa wanni
itti beekamu ala kanatti biyya keessatti cabsee seenee caasaa diriirfachuu dadhabe malee abaa'oon kalee isaa yeroo dhugaa walitti himne Ameerikaa kami sossoosu ture Kaanadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa damee siyaasaa qaba, damee dippiloomaasii qaba, damee hawaasummaa qaba. Bitta abaa'oon keessaa beetana woboon sila akkasitti haaluu danda'e institution alaa kana beetee yoo Jaal Daawud Ibsaa adda cituun ta dirqamaa ta biyya keessaa taate ta biyya alaa san sila Jaal Daawud Ibsaadhaatu smartly sila dhaalchisuu irra ture jechuudha. Jarri waliin dhaalchifne biiroo na hubattani mee bakka tana na hubattani sila damee biyya alaa ta abaa'oo guututti beetee abaa'oon hojii dalaguu hin danda'u bakka immatti shawwadamaa jiru kana. Abaa'oon eega beetee reejistarate amma gabaaba Oromoo keessaa waan seensiftanii dhiifama guyyaa biraatti irra deebi'ee irra isa dhiyaasa'uu ta'a. Abaa'oon dameelee isaa ta biyya alaa jirtu tana hojii dalaguu hin danda'u because inni amma paartii ta'ee jira. Nama lammiidhaa fi quusumaan Itoophiyaa keessa jiru qofaatu miseensa abaa'oo ta'uu danda'a. Namni citizen biyya biraa Kaanadaa jiru, kan Awurooppaa jiru, Awustiraaliyaa jiru, Yurooppaa jiru miseensa xiyyaa jee himachuu hin danda'u abaa'oon. Tanallee nama keenya jira guddaan keessan hin beektan. Sogaa dameen tun silaa eenyu bira deebi'uu qabdi. Dameen tun silaa irraa buqqisanii woboodhaan walitti connect godhu. Guututti namni kaleessa beektee abaa'oo bira dalaguu ture. Ara silaa abaa'oo wobootti. Waliin makame political institution cimaa biyya alaa hawaasa isaatti mobilize godhatu sani harkate amma gaa confusiona vacuum jira. Jaal Daawud Ibsaatis jara kana caasaa biyya alaa hin qabanne amma kontaaktiif kana qabaachuu isaanii mala woboodhaafis hin dabarsine. So caasaan biyya alaa qisaas taate jechuudha. So gaa waraanni bilisummaa Oromoo haareetti caasaa tana jaaruudhaaf yeroo feetii yeroo irraa fudhate. Tanamma achumatti haganarratti yoo hubanne guyyaa biraa bal'inaan irraa haasa'uu ni dandeenya jechuudha.